Jirraa jirtuu jenne ashamaa harka fuune kabajamtoota hordoftoota qophii milkoo orootu egaa har'a sagantaa godhanne kan isiniif dhiyeessine barreeffama Yaayyaa Bashir yookaan immoo Buruu Barraaqaa dhimma Jaal Daawud Ibsaa irratti waa maxxansa yookaan fuula FB isaan irratti barreeffama isaan barreessan sagaletti jijjiirree isiniif dhiyeessina hordofaan affeerraa keenya. Jaal Daawud Ibsaaf qooda kaayuun dirqama Yaayyaa Bashir yookaan Buruu Barraaqaatiin qabsoo Oromoo keessatti qooda koo gumaachuuf muradheen qabsaa'ota gameeyyii waliin Eertiraan ture. Waggaa 12 ol achitti dabarseera. Gammoojjii dirree leenjii 2-3 irraa qabee hanga Asmaratti ilaalchi mootummichi qabsoo keenyaaf qabu maal akka fakkaatu qaaman keessa jiraadhee argeera. Waanin argirraa ka'ee ragaa ba'uuf dirqaman qaba. Isaayyaas Afwerqii takkaa qabsoo Oromoo fira dhugaa ta'ee hin beeku. Qabsoo Oromoo ABO'n hoogganamoo fi mootummaa Eertiraa gidduutti hariiroon firoomaa kan eegale bara 1998 irraa qabeeti. Yeroo kanatti quuqamaa addaa Oromoo horatan osoo hin taane fira isaanii durii wayyaaneedhaan wal dhabanii fira kootii diina kootiidhaan wayyaanee balleessuuf jecha warra wayyaanee lolu hundaaf affeerraa godhan. ABO'n humnoota affeeraman san keessaa tokko ture. Bara 1992tti wayyaanee waliin irratti shiranii biyyaa baasan. Bara 1998 keessa nu baraare jedhanii itti iyyatan. Addi bilisummaa Oromoo humna murteessaa ta'uu ni beeku. Humni ABO duuba jiru ummata Oromoo guddicha kan hiree siyaasa Itoophiyaa murteessu ta'uu ni hubatu. Kanaafuu mormitoota wayyaanee keessaa ABO qabaannan wayyaaneen nu salphifte ni salphifna jedhanii amanani. Dhugas ture. Qabsoo ABO'n godheen Oromoon dammaqee sabboonummaa isaa cimse sabboonummaa sanatu qeerroo dhaale. Qeerroon sochii seena qabeessa godhee sanaan wayyaaneen bakka buqqaate. Kanaafuu ABO'n ifaajeen isaa lafatti nafne. Kana yoo jennu garuu wayyaanee buqqise malee Oromoon ammas abbaa aangoo biyyaa hin taane. Shaabiyaan qabsoo Oromoof fira dhugaa miti kan jedhuuf sababa waliin dura dursoo kaayyoon qabsoo Oromoo fi abjuun warra Shaabiyaa wal faallaadha. Akeeka iree murteeffannaa Oromoof diina tarsiimoo ta'uu isaanii hubannee dirqii itti taheeti malee maqaa Oromoo jedhu addatti dhaga'uu hin fedhani. Nu qabatanii wayyaanee ofirraa balleessuun malee qabsoo keenya galii isaa dhaqqabee Oromoon dhugamatti iree isaa murteeffate akka abbaa aangoo ta'uuf miti. WBO'n Eertiraa irraa ka'ee yeroo adda addatti biyya seenaa tures gariin akkuma biyya seeneen afaan diinaa bu'uun duuban shirri namoota isaanii akka hin dhabamne wal nama hin gaafachiisu. Mormitoota biyya isaanii turan hundaa harkitti naqatanii gara ofii fedhanitti naannessaa bahan isaan eenyufaa jennee haa ilaallu. Tokko Arbanyoochii fi Gimboot Sabaatti jarri kun duraan lama turan. Lachuu kaayyoon isaanii Itoophiyaa moofaa jiraachisuu waan ta'eef fedhii warra Shaabiyaa waliin walgitu. Akeeka isaanii keessatti yoo itti milkaawaniif walabummaa Eertiraayyuu cabsuu kan jedhu jiraatullee Shaabiyaaf sunuu yaaddoo hin turre. Oromoon biyya namaa cabsuu irraa haajaa hin qabne caalaa Arbanyoochii fi Gimboot Sabaatti firoomfachaa turani. Garuu firooma sirna osoo hin taane hariiroo ajajaa fi ajajama qabaachuu turani. Waraanni Arbanyoochii qondaalota Shaabiyaatiin hoogganamaa ajajama leenjifamaa ajaja jaraatiin ala fincaaniif bahee deebi'uu hin danda'u. Bilisummaa jaarmiyaummaa hin qabu. 2. Tigray People Democratic Movement TPDM kun humna jalqabaa irratti ilmaan Tigray wayyaanee mormitu irraa ijaarame ta'uyyuu booda keessaa guutumaan guututti harka Shaabiyaatti kufe. Warra jaran bulu dide ni dhabamsiisani. Hoogganni isaa gubbaa hanga gaditti ijoollee Eertiraa turani. Humni kun humna waraana mormituu guddichaa biyyattii keessa ture yoo ta'u guyyaa tokkollee wayyaanee lolee mata duree oduu ta'ee hin beeku. Hojiin isaa guddaan qonnaadha. Sana irraa kan hafe tika masaraa Asmaraati.
shaabiyaan waraana kana dhimma addaaf akka leenjifatte hubatamaa ture. Sadi ONLF jarri kun kaayyoonis ta'ee akka waraanatti ABO fi WBO waliin hariiroo wayyaa warra qabu. Waraana isaanii kan leenjisu qondaalota shaabiyaa qofa osoo hin taane qondaalota ABOtiin leenjifamaa turan. ONLFs yoo ta'e paartilee dhiibbaa shaabiyaa irraa ala hin turre. Afur dhaaba warra kibbaa yeroo gabaabduuf miseensota waraana mootummaa keessaa gananii dhufan walitti qabanii waraana ijoollee kibbaa tokko jaaranii turani. Shaabiyaan jara kana ofumaa jaaree ofumaa gara barbaadutti hoogganaa ture. Boodarraa walitti guuree Arbanyoonjitti naqee jaarmayaa isaanii dhabama godhe. Addatti immoo ABO. Wanni adda godhu harka naqannaa shaabiyaa didee ofirraa dhorkuu isaati. Waraanni keenya hanga sadarkaa komaandootti ofiif walleenjisa malee shaabiyaa keessaa hin seentu. Ijoolleen Oromoo ofirra dabartee warra akka ONLF iyyuu leenjifti ture. Dhaabas yoo ta'e shaabiyaan akka fedhe harka itti dhahee akka warra kaan godhutti ABO argachuu hin dandeenye. Dhaabni mormituu Itoophiyaa biyya sana keessatti walabummaa dhaabummaa isaa tiikfatee jiraate ABO qofa osoo jenne dogongoruu hin ta'u. Kunis ciminaa fi cichoomina hayya duree dhaabichaa Jaal Daawud Ibsaati. Akka ta'e hubachuu feesisa. Dhugaadha. Bara 2008 keessa rakkoo dhaabaa keessatti dhalateen wal qabatee hanqinni tokko ni ture. Shaabiyaan garii lama tolfachuun tokko gama Jaal Daawud kaan ammoo gara Jeneraal Kamaal Goruun wal dhabdee ture daranuu hammeessuu keessatti qooda fudhatanii turani. Dhibee sana akka malee kan hammeessayyuu shoraa shaabiyaati yoo jedhame cubbuunatti hin fakkaatu. Walumaa galatti shaabiyaa ABO fi kaayyoo qabsoo isaa salphisuuf hanga dandeessu yaalaa turte. Andargaachoo Tsiggee miidiyaa isaanii irratti dhiyeessanii ABO fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo ifatti arrabsiisaa turan. Oromoo diiguu dandeenya jedhanii miidiyaa mootummichaa irratti dhaadatan. Waldhabdee ABO keessatti dhalate sababeeffachuun bara 2010 keessa murna tokko qabatanii kaniin dha'uuf hedduu ifaajan. Afaan Oromoo afaan hojii Itoophiyaa akka ta'u ni deeggarra kan jenneef jara gowwoomsuuf malee dhugaan itti amannee miti jechuun waan Andargaachoon dubbate Eertiraa TV fi Dimtsi Hafish irratti dhiyeessuun daranuu mormitoota biyyattii wal nyaachisuuf hojjechaa turan. Dhimmi ololaa akkasii sun akka sirraahuu qabu ABO'n gaafatee fudhachuu didan. Andargaachoon hidhamnaan gaafa Biraanuu Naggaa Asmaraa seenuu isaan qabatanii qorqalbii ABO rukutuuf waan hin godhin hin qaban. Biraanuu Naggaa miidiyaalee shaabiyaa hundatti bahee waan qabsoo Oromoo yakkoo fi diinoomfachuu irratti akka bobba'u godhame. Masara Isaayyaas mana godhatee ABO biyyuma sana keessa waajjira qabu abaaraa ture. Kun waanuma shaabiyaan ta'e jedhee godhe malee konsidansii hin turre. Dhugaadha. Shaabiyaan akkuma mormituu wayyaanee kamiifuu godhe ABO'f qubsuma kennee bara dheeraaf gargaarsa loojistikii fi faayinaansii godheera. Uummanni Eertiraa qabsoo fi qabsaa'ota Oromoof fira malee diina hin turre. Turtii bara dheeraa biyya sana turameef galata dhabuu hin ta'u. Mootummaan Eertiraa turtii waggaa 20 keessatti mormitootaaf horii guddaa baaseera. Kaayyoon isaan malu haa ta'uu malu. Galateeffachuudhumatu malaa kan jedhe Boruu Barraaqa. Akkasuma ta'ee ABO'n waan gaarii galii deeggartoota isaa irraa alaa kana argatu of danda'ee cufachaa ture. Fakkeenyaaf humna guddaa ABO tokko kan ta'e birkiin SBO yookaan sagalee bilisummaa Oromoo kiraa manaa fi istiidiyoo mataa isaa mana keessatti ijaarachuu irraa eegalee guutumaan guututti baasii mataa ofiitiin of utubee socho'aa ture. Dameeleen dhaabaa gariinis akkasuma. Kana hunda wanti yaadadheef daawwannaa Isaayyaas yeroo koronaa kanatti seera cabsee dhimma bilbiltuuf shaggar dhufeen wal qabsiiseni. Siyaasa keessatti firris ta'ee diinni dhaabbataan hin jiru dhugaadha. Kalees Oppodiyoo fi Shaabiyaan waluu hin beekan.
oppodiyoon akka humna siyaasatti lakkaawamte maqaa shaabiyaatinuu hin dhaamtu ture. Har'a qabsoo Oromoo wayyaanee buqqisee fi jennaan maqaa Oromootiin bakka wayyaanee kan buute oppodiyoo fi ilmaan nafxanyaa shaabiyaatti firoomanii qabsoo Oromoo irratti shira xaxaa jiraachuutu dubbii keessa dabarre nu yaadachiise. Qabsoo Oromoon kaleessaa har'as qabsoo ofirratti hirkannutti dantaa yeroo argachuuf jecha namaaf sagaduun amala hooggantoota qabsichaa akka hin taane seenaa keenyatu ragaa baha. Kaleessayyuu lafa namaa keessa taa'ee of hin salphifne. Har'a ammoo hooggantoonni isaa hunduu galaana keessaa dhalatan ummata isaanii gidduutti argamu. Kan kaleessaa daran hundee bal'ifachaa fi guyyaan diina Oromoo irratti wal ijaartu ofirraa baqsaa deemu malee akka diinni hawwutti baqanii hin badani. Boruu Barraaqaa yookaan Yaayyaa Bashiir seenaa fi keessa dabartii seenaa qabsoo Oromoo keessatti Oromoon yeroo kamuu akka diinaaf hin bitamnee fi rakkoo fi roorroo kamuu jalatti akka harka diinaaf hin kennine akeekkachiisa barruulee isaa kana keessaa hubachuu dandeenya. Egaa immoo dhaggeeffattootaa fi akkasumas immoo hordoftoota sagantaa milkoo orootuu fi kanumaan sagantaa keenya goolabaa egaa guyyaa gaarii qabaadhaa jechaa nagarra nu oolan affeerraa keenya isa nagaa dhaammannooti nagarra nuuf turaa.